Soye kilole ebakki shio ajala jiraate ebakkot lakkoota tokko habarreessani. Yaa Rabbi gaafuma Dubaay dhaqeessaa waa nyaadharee maal. Mana nyaataa gurguddaa Oromoon Dubaay qabdu ummata kana achi walitti gadoofne. Deemee Mubaarak himatamaa jira jedhu keessaa tokko naagalchime hayaata Oromoo kana mee naagalchi jedhee Allah himataman qabaa. Na eegibii dheeraa naagalchi. Galcha na siin jedhee. Hai. Doose raanin fuunaare. La Mubaarak himatamaa harta naan jetti tokko. Oromoo kana jedhu tokko naagalchi. Torba barreessi. Oke, himatamaa jirta Allah faayilii wayii natti baname bakka ta'etti ol galcha dara nan dhaggeeffadha doktor. Muumee mana Usmeetti himatamaa jirta. Lakki doseen kun mana Usmeen naqu. Usmeen aan nageenya qabu naaf inni Usmeen. Abbaan barbaade yoo dhaqee miidheedhaan na himate deebiin kennu mana Usmeetti. Mana iluu mana Usmeen mana boonaan naqu. Mana iluu mana tokkummaa malee. Abshir takuna kopiran. Mucamma dhufu didere kawalla. Wa manjira koy. Wa manjira. Birke kumari bato konni matamara. Kumari bato kawalla ka. Isho isin kala ya kama birke on kapal ture. Man kapal ture birke ko. Na bato ne sis kuza. Hawi soye gootu jarin adlin seega jarin harausina. Okay. Koy. Sora da miti jo sora ne matar miti tala kumari bato kone matte miti. Sora da miti tala sora jaram tu. Wallahu akbar. Tada. Liana Assalamu alaikum. Assalamu Jirtu na gumami. Naga wala asli soyyan bar mana bante qaate sis yamti yo ta garte le yo ta nagare lembe ko. Billahi asli bal jume bal namanna. Kootu yari. Laki erga wala bar fadde bari mube. Abu Shako salamu alaikum. Mube erga da bar fadde barani achi sene biti. Kali ko sise difti ke abe. Asli Kootu yari kootu madam. ati qatarra tense yama jirta bar sifimi akut dage suf sifimian. Okay, amma live rabaw nande. Koy kai tai mu garu sen lamma fat debite sega turte an erga ture live ise. Murtii federaalaa sun malsi defense jedhama sun amma malsi defense jedhama ofirraa defense garuu jedhama malee wannoon jedhamu sun mana abbaasitti dhaqaniitiin sibiila irratti muranii nama kaasasani. Wallahi billahi waan kanatti asliin galuun badaan haqqootaa duniyaa kanarraa baduudha. Ilaa nikikee as falligin akkuma callise kana kun baakkeenya kottaa warri barbaadamtan almaxaam kafallagee hin ta'a binaamin badda yaa hattu jabaadhu bilookii irraa kaasii kafali maallaqa namaa warabbal kaabaa fiddi beetiin nanaa kun isa callume fidii bahu miti. Kabbar no. Mana murtii kabbar no. Asli yookiin keessaa kadhaa asli ati keessaa bahe waan kana keessaa. Waan jimaa haa kennanii ka. Wallahi tolaanis amma kafaluu keessan obboleesso elaa mana asliis hin dhufini fuuldura lamaas hin dhaabatini kafali jabaadhu bilookii irraa kaasii maaltu nama si kadhachiise la siifanii maan obboleettu jabaadhu bilookii irraa kaasii birii lamaan deemis. Subhaanallah dirree qiyaamaa itti haibu bakka soyeetti maa qoon barreessaa fi komantii jalatti. Si eegaa jira asliin jedhin asiis akkana beellamannee yubar kaleessa. Okay, itti maatti maash. Wannan bashannanee immoo dubbadhu maali beektu yoo ni matame si Dr. Kiyya narraa kafala yoo xiqqaate biyaans maalallo. Kaleessa iyyuu ijoollee hiriyoota keetii waasii taateen waasii ta'uu hin deeyyaa'in na kumatan. Warri hiriyaa kiyyaa obara kon qabu hayti namaa isin biratti badda yeree diriiranii
dabarsa isin kennu aga danda'e waasi isin taaga danda'e isin irraa kafalaan sodaatina yoo hin kafalanillee ani mannicha fuudhee birrillee isin wajjin nyaachuu baadhu kafaluu isin wajjin qoodama akkasin naa hubadha manni murtii akkasuma godha Mali kali. Galchinatti Abba Abdallah. Beri mila qaba abo. Beri mali Abba Abdallah. Abba Abdallah anu leenca irraa qaba. Beri mila qaba ilaala malee. Anu leenca irraa qaba dhiisi. Mana wannoo dhaqee himadha mana Habiibatitti. Isaak Zeenuu Abba Abdallah ittiin galchin. Isaak Zeenuu anu leenca irraa qaba. Isaak Zeenuu bannaate yoo nama qabaatte doolaara 15 ittiin argisiisi doktora Chiipaa Paariyoo qabaatte. Dolara gafan ni biya Kairoo furi international ko ci sena saw international tama bri be committee mahayimich bri generation tama generation barbadian generation na ken nation tama tiken hajo wala bri ti mosagan Dolara tama la el yo Kairoo kala nu bri shan tama na mangalo bi de doktor bashan ni babajan tama bri shan ken ni generation tama tiken ne chuwaran shan afu tami shan bors malsi bunde borsagan saname mata debe Aye kotu serio siyasan dubbanna kat keessan barreessa politikanyoon warri politika amala keessan ke sanaxalee bara mana kiyyaan dhufu siyaasan dubbadhu nagalchiiseen eega siyaasan dubbanne amma hattuu saaxiluutti jirra malee waa'ee siyaasa irra hin jirru gobas si ergee seeni lubbu ijoollee keenya warri himatamteetta mubaarak jettanu dogoggora kootiin ani himatame dhaggeeffadhaa isiniif an deebisa warra na jaallattanu jechuudha. Amrii namaa fudhee nyaadhee tun taane gastii koo insha Allah immoo aslii biratti hin dhumatti yoo rabbi jedhe waamaa sooraa waamaa asitti sooraa fi gurbaa qaadii moo maal jedhamu sana maaliif beeksisa wayii yoo jedhee jennaan haadha firaan birree nyaatte lama. Anaa miti baay'ee nyaatan jira namitti takka wajjin. Yaa Rabbi dubbicha tunuu qabdee doktor simbadhaasa. Garaana nyaatu doole. Seeni wajjin nyaatan jiran himaa du'aan san dhaga'ee bari mannaan kee dhufe. Ni si boo waan akkanaa boo Rabbi soraa doora bannaatee tuna beektu kana itti sheerii waan akkanaa. Akkam ture. Beeksisa hojjedheefi. Eshi. Akkuma nasaraa kana dhuftee gastii galtee naanii laa jalqaba himatamtee dhuftee boo. Eshi. Hannaan himatamtee dhuftee qabamte. Eshi. Qabamtee na bira dhuftee jennaan garaana nyaatte. Eshi. Garaana nyaattee silaa maqaana nyaachuun qabdu turte. Rabbi idaana mannarra jira. Dhugaadha narraa qabu jettee amante namni amanu immoo na biratti rahmata qaba. Chumaanan erga amante hojjedhuu kafaliin jedheen. Ishii kun waan biiroon qaba naan jette boo. Biiroon qaba naman dhabe. Beeksisa hojjedhu nan beeksisa fuudhee labgoonaan ijoollee amma sadan tokko nagaannaa fidee kaatee ijoollee afur immoo birrii miiliyoona tokko 400,000 maal ka goote ka. Achumaan ijoollee situ nu beeksisee fidi birrii keenya kanaamu. Okay. Anan daraggataa jedheni sooraan fooloodha. Gurbaan kan 300,000 garaa nama nyaataa. Ajjala jirtaa obboleesso. Waalaikum uummata rukutama. Waalaikum assalam. Jirtu. Fayyaa nagaya. Nagaya wallahi itti mube. Carraa naa kan ta'u. Kanaafuu ijoolleetti yoo jiraattan garaa nama nyaattu sooraaniif gurbaan naarrabsuu keessa rakkoon qabu kottaati himata keessan akka beellamatti fudhattan wallahi isin affeeraan garaana nyaattu. Wallahi garaana nyaattu. Maqaa kootiin nyaatan tan dhubaa keessan yoo neemattan isaa qabdu yoo naarrabsatan isaa qabdu kottaa garuu himadhaa isin affeereen jira. Sorry. Kiyyaa jabalee yoo jiraatte orgalii Abbaa Abdallah ati immoo. Mubee himadhaa asli. Jaalala wallahi nasraa koo jaalallee suuraa na qabuuf deema. Mubee wallahi siin fuudhanaan jettee yeroo geema taphattee siin fuudhanaan jettee na dhiistee mi mubee. Geema isinii. Qalbii kana sin dhiisu. Injanne ati viidiyoo naa daleedee uummata irratti ubbata horbarratti. Nasraa yaa obboleettii. Aslitti ni maddee ati dhaabi. Tokkoffaa kana si fuuchuu barbaaduuf tokko sagalee uummataati bareedduu keenya sin jaalladha. Lammaffaan immoo soddaa warra harargee ta'uun barbaada. Sigalee nasriyaati immoo xiqqoo si waa'ee feemasummaa sin beektaa waa'ee miidiyaa kanaa sin beektaa yoo waa balleesses I don't care jettee nama dhiisuu danda'udha. Nasriyyee kanaafuu yoo viidiyoo baate natti tola qabu.
be. Habib di Nazra. Ay, sin barbado na barbade si. Abuk. Ana wajji Asura kana jira kafo kana wali mati. gadda. Oh my God. Maal jechuudha Wari mube. ute wari soye wajje dhufeetti ni Mana dhugate seenaa hattu jennee karaa seeratiin damadamnee itti deemne uffata ifa baane minnoo callifnaan zimmitaa firaachaa masalaachuu hin deenu nuti shiroo keessan hin jiraanne hin beeynu. Hayi. Kabaja bar nama waamanii nama eeguun sa'a namaa kennanii ati maxoomti maxaallaachu. Doktor Difama wallahi yoo barbaade na buusi malee hin jaljaline jala. Maaliif beektaa?